dhalattoonni hawaasa Oromoo kanneen United States keessa Washington fi naannoo ishee jiraatan guyyaa har'aa waajjira ministeera haajaa alaa United States fuulduratti hiriira nagaa ba'uun Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee irraa haa dhaabbatu, waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Baahiruu Dhugumaa as Washington fi naannoo isheetti hoogganaa dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti adda isa taasisu torban darbe ajjeechaa suukkanneessaan obbo Battee irratti raawwatame la jedhanii walumaa galatti yommuu ibsan akkas jedhu. Fasagalii wanti ta'ee baay'ee adda godhe hiriira keenya. Isa dura rakkannee miti, isa dura namni keenya hin duune jenne miti. Ajjeechi keessumaa Walloof Wallaga keessatti ta'aa jiru baay'ee nu miidheera, baay'ee nu madeesseera. Isaaf jenneetiif fedhii akka nuu godhan gaafannee har'atti qophoofnee turre. Gaafa sagalii garuu ija keenya jaamsane. Saba karaa nagaadhaan rakkinni Oromoo hiikkata argachuu qaba jedhee rakkinni Oromoo maal akka inni ta'e afaan isaanii galuun yaada isaanii galuun any layman kan ittiin galuu fi danda'uun saba isaatti deemee himate. Naman ajjeesaan jenne Oromoodhaaf jiru waan jenne warruma isa hidhe warra isatti dhukaase warra isa daraare mana hidhaa keessatti warra Tigreetiif illee lakki yeroo san akkas ijaa godhanii har'a kaanee isaanii lafarraa dogoggoon nurran jiru. Sabni Tigreedha sabuma biyya kanaati. Kanaafi hundumti keenya akkamittiin akka wajjiniin jiraannu walii wajjiniin haasofnee furmaata argachiisuun nurra jira. Sabni keenya filatee waan barbaade godhatee jiraachuu danda'uu qaba. Lolan barbaachisu. Nama kana jedhe akkamitti namni ijoollee afur reefu daa'imman afur utuu argu haadha manaa yaangii isaa utuu argu maatii kana utuu argu namni dhaqaa ajjeesaa jedhee otooritii kennu koree jireenyaaf jedhee bineensa malee namaa kun kanaafiti kanatu adda godha hiriira kana. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen meeshaa waraanaa lafa kaa'anii karaa nagaatti amananii gara Itoophiyaatti galan mana hidhaatti argamu kan jedhan Dr. Baahiruun kanas addunyaa fi mootummaa United Statesitti beeksisuufidha jedhan. Dur qawweedhaan ture amma kottaa nagaa dhangalaatii furmaata argataa jennaan kunoo namoonni keenya dhaqanii warri hundumtuu qawwee gatee dhaqeessa jira mana hidhaa keessa jira. Kan hiriira kanarratti arganne namni biraan Adde Dinqinesh Dheeressaa ajjeechaan Oromoorraa akka dhaabbatuuf sagalee keenya dhageessisuuf bakka kanatti argamnee jedhan. Waa'ee saba keenya Oromoo biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa ajjeesaa jiru qaroo Oromoo miidhaa ajjeesaa jiru kana iyyachuuf dhufne addunyaatti keessumaa mootummaa Ameerikaatti iyyachuuf. Karaa biraatiin erga waraana kaaba Itoophiyaatti as torbaniin guyyaa roobii yeroo mara hiriira nagaa waajjira ministeera haajaa alaa United States fuulduratti akka taasisan kan himan dhalattoonni Tigraay kan as Washington jiraatan waraanni haa dhaabbatu waliigalteen nageenyaa Pretoria guutummaa guututti hojiirraa ooluu fi gargaarsi namoomaa barbaachisaa ta'e gara naannichaa akka galfamuu qabus gaafataniiru. Namoota hiriira kanarra turan keessaa obbo Amaare Luqaas yommuu ibsan. ላለፉት 3 ዓመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን ወጎታ ሰደን ደርበኒፍ ሐለ ትግራይ ኬሳ ወራና ሞርሙን አሜሪካን ሞ ገርጋርሳ akka taasisan waliigalteen Pretoria akka hojiitti hiikamuuf sagalee keenya dhageessisuuf har'a kan dhufne. Akka carraa ta'e immoo obboloonni keenya dhalattoota Oromoo as jiru. Kun akka carraati. Garuu kun akka sagantaatti sosoo qabame waan gaariidha. Sababiin isaas Oromoofis haa ta'u Tigraayiif uummattoota Itoophiyaa biroof Amaaraafis haa ta'u nama Itoophiyaa kamiifiyyuu diinni jiru tokkoof tokko duwwaadha. Mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf hundi keenya waloon waraanni kun haa dhaabbatu waardiyaa nageenyaa haa taanu nageenya haa faarfannuudha dhimmichi. Akkasumas kanaan dura gaazexeessituu sagalee Ameerikaa kan turtee fi amma soorama kan baateettu Adaanech Fissaa'ee hiriira kanarratti argannee kan dubbisne maaliif hiriira kanarratti akka hirmaatteettu akkas jechuun dubbatti. በየሳምንቱ እዚህ እየመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው። torbaniin as dhufne uummata keenyaaf sagalee ta'uuf yaalii gochaa jirra. Akkuma namuu beeku uummanni keenya rakkachaa jira. Lolli akka dhaabate dubbataniiru garuu rakkoon sun ammallee jira. Uummanni marfamee jira. Nyaata gahaan qabu. Kan kanaan dura argamee hin beeknedha. Akkuma sadarkaa addunyaatti beekamu yeroo uummanni tokko gocha duguuggaa sanyii irraa dandammatu wanti uummata sana fayyadu hojjetamuu qaba. Faayidaa uummataaf malu kana keessaa tokko nyaata dhiyeessuu.
immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waa baballeessu kana egaa sa'a eegee ofirratti nyaattu eeganii hin dandahanii jedha Oromooni. Isa kana kanuman jechuu barbaada. Garuu wanti tokko tokko inuma jira. Amma fakkeenyaaf waan torbanoota hedduu yeroo darbee keessa tutturree akkasumas zooniilee akkaataatti tolfannee fi hoogganoota akkaataatti filanne wanti himame hin jiru ka ifa gochuuf deemnu waan gabaabduun nu hafe gidduuma kanarraa jechuu. Garuu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo waaltaa waan akkasii waan jedhu tokko namni calliseetuma diinaa ta'uu yookaan firumaa fakkaatee yeeyyii gogaa hoolaa uffata bakka adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo kana akkuma waraana abbaan qabnee eenyuyyuu ebeluun akkasitti hooggan iddoo akkasiiti ebeluun akkasitti hooggan iddoo akkasiiti jedhamee irri guddaan isaa immoo weebsaayitootuma kan fira fakkaatanii irratti yeroo deemuufaan argina. Inni kun burjaajiima qilleensa irratti waan hin jirre lafarra waan hin jirre uuman kanaani uummata kanaa madaa isaa irratti madaa hambiraa tolchuuni rakkoo dhaluun akkasii kun itoo hafee gaaruma nu xiqqeesse nu salphise irraa ka hafe homaa gaarummaa hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo haala duuba deebi'uu hin dandeenye hooggana isaas tolfateera haala duuba deebi'uu hin dandeenyeen uummata Oromoo fi irree fi gaachana jiru ta'ee